دفني ورامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارو أدي بيجو قبري صدوما برجر قبرين صدوما توني قبري أخاخية خياتي أخاخية خياس كيس جرا ماما نجتو ماما حسين نوري خجامو قبري تنا خيس جرا يجود أخاخية خيا يجود أكون تيجي سايما هاجي ماما خجامتو سايما ماما خجامتو سينا قبري صدوما تبي أكاسمت واي قبري صدوما هدو وان نتي هاسوتي duraan ijoollummaarraa natti haasawaa turteef har'a ammoo taraa afur dhufee ziyaareetiin jira. Taraan tun taraa shanaffaadha. Taraa shanaffaa tana ammoo viidiyoo godhuuf dirqamee viidiyoo godhadhee jechuudha. Maayikii fi silkii kiyya banadhee. Saniifuu ammoo qabrii soddomaa tun hundi isaanii hundi fira tokko fira. Ammas warri ganda Huseen Nuree jedhamu kuni warri biyyoo kun guutuu walitti fira waan kanaan beektu. Guutuun ganda tokko. Guutuun isaanii an har'a gizeen as keessa dhufee jiru. Kun gize gaafatte Huseen Nuree gala. Sun gize gaafatte Huseen Nuree gala. Hunda wajji bira teetiin deemu jiraanillee Huseen Nuree galee. Simba biyyoo guutuu wajji bira teetiin baanu. Warri ganda kana sheer godhaadhaa hin ookootta ala qabriin sun as jirti. Qabrii soddoma hajaani. Nino qabriin nino asii laga kana jirti. Qabriin muka kana jala jechuudha qabriin. Asiin ammoo kun amma dhaaba irratti namaati irratti dalage. Kana namaati irratti dalagee as dhaabe malee qabriin achi as jalli qabriidhaa miti jechuudha. Karaa kanarraa miti jechuudha. Warri saniifuu rabbi rahmataa godhuuf jaal godhaadhaa warri as keessa jiru kun hundi akaakiyyanaa ta'a, huna boonaa ta'a, huna eessumanaa ta'a. Ani isaan hunda jechuudha as dhaabbadhee viidiyoo gisee waraaba kana rifataati waraaba jechuudha. Saniifuu hundi keessaniif sheer godhaadhaa. Asirratti nu amma eessuma kiyya dubbiseetiin deemu jira abbaa abboo jechuudha Huseen Maammaa Hajaamu. Dubbiseetiin deemu jira jechuudha. Saniifuu isinilleen viidiyoo tana sheer godhaadhaa wal biraan gahaa hundi keessanuu rabbi rahmataa godhuuf jaa koomentii jala nuu haa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.